Shalom kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota asnaatuubii akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nagaa nuuf laatee nu gargaaree maqaan isaa eebbifamu jecha akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof haa galatu an obboleettiin keessan nagaa kooti nagaan koo immoo guutuu irraa faadha isin biras nagaan akka jiru abdiif amantiin qaba egaa gaaf tokko akkas jedha ture Geediyoonii nagaan kan waaqayyooti jedheetoo dubbata waaqayyo gaafa inni lolaabeetti baay'ee isaa ergama waaqayyo gaafa itti mul'atetti baay'ee sodaate ture kanaaf yaa Geediyoon in sodaatiin nagaa dhaadheen sana booddee Geediyoon deebisee egaa nagaan kan waaqayyooti jedhee kanaaf nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u hordoftootaa fi kabajamtoota asnaatuubii jechuudha akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettii keessan faantootuubiidha egaa gara obboleettii keenya asnaatuubii dhufuu kootitti guddaa waaqayyoonis nan galateeffadha egaa waaqayyoonni tokko nu godhe immoo maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffame haa ta'u guyyaarraa kanatti gara kanan dhufe sagalee waaqayyoo qabadheetanii sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko wal wajjiniitiin dubbisnee wal wajjiniitiin kan ilaallu ta'a sagalee waaqayyoo kutaananii dubbisu kutaa baay'een keessan beektanii fi yeroo baay'ee dubbatamu akkasumatti illee dhaloonni sammuu isaatti seefii godhatee dubbate tokko qabadheetoo dhufe jechuudha innis macaafa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee amma 3 kan jiru maal jedha akkas jedha egaa macaafa seera uumamaa macaafa seera ba'uu macaafa seera leewwotaa macaafa seera lakkoofsaa fi keessa deebii kan barreesse Musee jedhameeti yaadama jechuudha baay'eenis immoo Musee akka barreesse kutaa kana keessatti baay'inaan jechoota Museen dubbachaa ture waaqayyo wajjin walgahii in argina jechuudha keessattuu seera ba'uu boqonnaa 3 irraa kaasee waaqayyo akkamittiin Musee akka fo'ateef akka waammate argina kanaaf seera uumamaas immoo Museetu barreesse jedhama jechuudha nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessas bahitii biyya ani si agarsiisu dhaqi ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa kee nan guddisaa eebbas in taata waaqayyo si dhiifama warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisan nan abaara qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababbii keetiin in eebbifamu jedhee kutaa kanatti Abrahaamitti dubbata jechuudha egaa kutaa kanatti waaqayyo Abrahaamitti kan dubbatu daayirektidha jechuudha akka barakakuu moofaa kana dhiifama barakakuu haaraa kana indaayirektii miti jechuudha yookiin immoo jecha dhoksaadhaan nutti dubbatame jechuudha waaqayyo barakakuu haaraa kana barakakuu moofaa kana keessatti waaqayyo qomoo Israa'eliin itti fufsiisuu waan barbaadeef Abrahaamiif addanaa ba'i jedhe maalirraa addanaa ba'i jedhe sanyiin Abrahaam abbaan Abrahaam Taaraadha Taaraan faanti maal waaqessu waaqolii tolfamoo waaqessu jechuudha isa harka namaatiin qeexarame waan waaqessaniif waaqayyo immoo sanyii dhala namaa biyya lafarratti itti fufsiisuu waan barbaadeef Abrahaam maal godhe addanaa ba'i sababbii keetiin qomoon biyya lafarraa hundinuu in eebbifamu jedhee daayirektii waamicha jechuudha kun waamichi eessaa waamicha waaqolii tolfamoo keessaa akka ba'u Abrahaam waamame jechuudha har'a anaaf isiniin kun maal keessaa waamamne eessaa waamamne waaqayyo eessaan waame waaqayyo mootiin maalirraa akka adda baanu barbaada gooftaa Yesuus Kiristoosiin duuka bu'uun maal gooneedha akka Abrahaam kana maatii keenya dhiisnee baaneeti lakki maatii keenya dhiisnee baana yoo ta'e mootiin gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuun isaan barbaachisu ture maaliif jennaan waaqayyo abbaadhaan walitti nu araarsuudhaaf jecha waaqayyo abbaan maal godhe aarsan kakuu moofaa keessatti qalmaan guggubatu waan isaan gammachiisnee fi ilma isaa tokkicha maal godhe gara biyya lafaatti erge biyyi lafaa mootiin akka isaan fayyuuf jedhe nama tokkoof nama lamaaf nama sadiif hin jenne yookiin Israa'elootaaf hin jenne sababni isaa kakuu moofaa keessatti fayyinni kan ta'e Israa'eloota duwwaadha har'a garuu biyya lafaa hundumaa fi fayyinni karaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin ta'e kanaaf nuti jireenya keenya keessatti
waaqayyo maalirraa akka adda baanu anaaf isinirraa barbaada. Obboloota ko maatii keenya dhiisnee akka deemnuuf yoo ta'e waaqayyo immoo maatii keenya isa wajjin hin nuumu. Maatii keenya sanatti maal argisiisnee isaanirraa wanta addaa tokko hojjennee Kiristoosin immoo ofirratti mul'isnee mucaa waaqayyoo ta'uun keenya ittiin beekamuu qaba. Kanaafidha Phaawulos gaaf tokko akkas jedhee kan Xiimotewosii fi ergaa barreessu ture macaafa Qolaasiyaasii keessatti dafiitii ariitiidhaan gara koo kottu jedhee kan inni dubbate eenyunni Deemaas na dhiisee adeemeera sokkeera. Ati immoo daddafiitii ariitiidhaan gara koo kottu. Maaliif Deemaasitti biyya lafaatitti ture. Biyya lafaatitu itti urgaa ture. Kanaaf waaqayyo irraa garagalee gara biyya lafaa deebi'ee biyya lafaarraa immoo adda ba'uu dadhabee jechuudha. Har'a nuti cubbuurraa adda ba'uu qabna. Wanta ulfina waaqayyoof hin taane irraa adda ba'uu qabna. Yeroo baay'ee namootarraa adda baanii yookiin warroonni maatiin keenya fakkeenyaaf gooftaa hin amanne nuti immoo gooftaa amanne yoo ta'e isaan sanarraa adda baanee kophaa keenya jiraanna jechuu miti. Yoo isiniif danda'ame namoota hunduma wajjiniinu nagaatti jiraadhaa kan jedhu caafameera. Deemsa keenyan irraa adda ba'uu qabna. Kiristoosin fakkaachuutti guddachuu qabna. Biyya lafaa keessaa hamiitu jira, hinaaffatu jira, dheekkamsatu jira, wantoota garaagaraatu jira. Nuti garuu isaan kana keessaa adda ta'uu qabna. Qabeenya qabaannee Kiristoosin immootiin obbiratti qabaannee qabeenyaa fi waaqayyoof hojjechuun akka hin danda'amne macaafni qulqulluun keenya sirriitti nutti dubbata. Maatiyos boqonnaa 6 yoo dubbistan jechuudha. Akkasuma Maatiyos boqonnaa 19 keessatti dargaggeessa tokko yoo argitan abboomi hundumaa eegee seera waaqayyoo hundumaa raawwatee waa tokko qaba ture. Qabeenya qaba garuu abboomi waaqayyoo eegeera. Seera waaqayyoo eegeera. Waa tokko godhi jennaan gochuu gaafa dadhabee Kiristoos biraa deebi'etu jira. Qabeenya guddaa waan qabuuf qabeenya sanarraa adda ba'uu dadhabeeti Kiristoos irraa adda ba'e. Kuni akka irraa adda nu baasne. Cubbuun akka irraa adda nu baasne. Jireenya gaa'elaa keessatti ifni fi dukkanni maal walitti qaba jedhee Phaawulos Qorontos keessatti dubbata. Kana jechuun isaa jireenya gaa'elaa keenya keessatti biyya lafaa keessaa jaalachuu akka hin dandeenye jechuudha. Isaan kanaan irraa adda ba'uu qabna. Malee bakka irraatii cabsannee baana miti jechuudha. Irraa cabsannee baana yoo ta'e immoo kara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Wangeela lallabaa namoota hundumas bartoota godhaa cuubaas jedhee kan dubbate maaliif ree? Karaa sana yoo sana warra Kiristoositti amanan argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maali dharee? Isaan sana deemsa keenya irraa adda baanee macaafa Maatiyos kutaa isaa yaadachuu baadhee jireenya warra Fariisotaa irri isaanii baay'ee gaariidha. Keessi isaanii garuu hammeenya of keessaa qaba. Kanaaf maal godhanii gaaf tokko barsiisa isaanii fudhadhaa garuu maalidha hojii isaanii keessaa hin hirmaatinadhaan ture gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf namoota wajjin jiraachuu barree wanta immoo irraati adda ba'uu qabnu irraa adda ba'uu qabnu. Hojii ammina wangeelatti gufuu kan ta'urraa adda ba'uutii qabna jechuudha nuti. Cubbuun biyya lafaa, harkisni biyya lafaa, fooliin biyya lafaa ofitti nu harkisee Kiristoos irraa adda nu baasuu hin qabnu. Isaan kanarraa adda baanee jiraachuu qabna. Dhaamsa kooti yeroo biraatti fufnee walitti ilaaluu dandeenya. Gooftaan baraa fi jireenya keessan eebbisu. Akkasuma obboleettii keenya jajjabeessaa YouTube ishii like share godhaa fi akkasumallee maatii ta'aa fi anaafillee maatii nuuf ta'a nu jajjabeessaa. Dhaamsa kooti gooftaan baraa fi jireenya keessan eebbisu. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Isiniin jechuu jaalladha. Gooftaan sin eebbisu. Shalom.